Intala takkaatu akkana jedhe waggaa 5 booda jaalallee kiyya ka duraaniitiin dukkaana huccuu ijoolleetti gurguran takkatti wal agarre. Akkumaan inni isaa arkeeniin rifadhe. Ijji teenya walitti dhaabbatte. Inninis yeroo na laalu nama rifate fakkaata. Erga afaan hin callisnee ijaan akkasitti xiqqisha wallaallee booda dafeetiin salaamtaa gaafadhe. Inninis salaamtaa naaf deebisee nagee wal gaafanne. Asumatti haasoo jiruuti garaa kiyyaa arke. Akkaan garaa qabu beeke. San booda suuta sagalee qaqqabatee sagalee laaftuu takkaan hay ni heerumtee naan jee. San booda anis xiqqoo calliseetiin bara mataa gahee jeen. Anis akkana jeetiin gaafadhe. Ati yoo argattee cinaa qaama keetii hangammaa bultii hin jaallemmu mee maalirra jirta? Naaf hin jeen. Garuu keessa kiyyaan akka inni lakkii hin fuune ammallee naan ju'uun hawwuu ture. Akka nama amma hojii jiruutiin itti hinaafutti jirra. Maal akkaan ta'e hin beeku. Hangarmatti asoo deebisaa naan deebisin if duuba laalee maqaa kiyya yaame. Anniin ajaa'ibe. Hangarmatti ilmoon xiqqoon amata 2 takka fiigaa dhufte. Ilmoo tana hoggaan laale ilmoo haadhaa fi abbaan akka gaaritti kunuunsaa guddisan. Bareedinaa fi nuuraatu fuula isiirraa ifa. Yeroo kana ol fuudhee dungateetiin intalati yaa wajji wal bari naan jee. Eegaan fuudhee amata 3 intala tana rabbi nuuf kanne naan jee. Hangarmatti intalti bareedduun takka dhufte. Lakkaanuu jaartii isaatii. Isii wajjis eega wal nu barsiisee booda akkana naan jee. Ilmoon ati garatti deemu jirtuun tun dhiira moo dhalaadhaa naan jee. San boodaanis haati seenaa dhumarratti dhaamsa tokko dhaammatte. Akkana jette nama jaalattan fuudhaa nama jaalattanitti heerumaa. Garuu yoonii fi nama wal jaalattanii saniin hireen adda isin baaste hamtuu wal jidduutti asoo hin uumne karaa nagayaatiin adda bahaatii yeroo wal agartanis kabajaa fi ulfina waliif qabaadhaa. Wal duubaayis du'aayii waliif godhaa jetti. Seenaa kanarraa maal barattan? Komentii jalatti yaada keessan barreessaa. Viidiyoo kana riipoost godhaa.